جارلا هو ما يجي تاكم سجري أو دين توقعات مادي جارلتي وسبب ديزابا أتي قام سمر أكثر ما إنما أقول كنت زوتي لا ينتون أجبادي تون أسبادي تون أرقادي تون أبودي قرباقي وهذا قياديتي الرعربي والله يا رانتنا مورام كل هذا أن مقفا من خيسونه تاو هلا يا نوريتا ساليوتنا مال ذلك نبدأ وي بريدا خيام بني بر والله نمان جرا خنو يا دوم خيفا نجرا مدنين جرا بر أكمل تكبرا سجارتي تدي برا أنا ليس أكن تاتو لي برا أكن تاتو لي برا كنما تاتو برنو تاتو عون ده نيران بتشتري سنجيو وي يو جارلتي كنونو بوده أو سلانغاهم مسا سيبرو وادين جنة غرو alhamdulillah rabbil alamin ni bira jala rakan no godoni na ra garu baguma sitaate wallahi dastu di sitaate dastu ma yamna jalalti te gum kuma wo fun kana mo maganki onni te khaysitti onni te khaysitti barri fami jira galmo onni kiya kabana mu si ko basod yo fun kana mo coding onni te ya yoni dastu ya sanin bana no ita akasira isir tamo رغمتي موسى وي مرمان جرا irta mali rantana moran banasa wallenu ega wargizi manan jirana yetu kana man yaadi chistaneta ogga manan jirana yetu kana man yaadi deneta sirbato ko jira khafandi siyo خليس قلقلا يا قلقلي ستو أسين جريتين نججبي ستو يا بيتي خوتو جتا خرا خمين دفا أبانكي همادا يروم خارج دفا سنيفو أرلاندنا أبانكي انجروسا انجرو أبانكي ياران تنا مورام كل هذا أن مقفا من خيسونو تاو جران سينجاها دو أكسانا مالي خواتي جيراننا فيت ونوري فوق البشن إن يخون كانوا يادول دول فن ما تفكر هيا بريد على خط ركون كبو أوكي أنا أمان فاني جروبا بانك سنا ولا بر نيراي ما أنا متى دوا أكون مورا دمينا يخون كانوا مورا أنتار بودي مودي Kongo nindu faman banaman fangasitu nagini rupisira hanab jirat ya gelegente sinjara ma abba dala birati na balantan ninjara dole anda studio wale anoma anoma atuma sidabe jirachun tandayu jirachun tandayu infakatin kaminala sidabun tandayu iftu kullu zambin tawma ila Allah astaghfirullah
Yaa ijoolleen zamanaa tunis dhiiroom jaan yoo maalumatti kanatti dhiiroo kanatti numaatu rakkoo keessa mul'ate jiru muuma yaada yaadni guddate yaa'u barnootaan atti yaaddisimu dhiiroo ijoolleen zamanaa tunis jaalala eeggatu yaa'u. Abba. Haa ammas gosa jira kam yaada wayii qalbii keessatti jikonaati meetis yaari takkaa turan nu kanne. Akkam abba. Nagee wallaahi ilma kiyya ammaa kana qalbii gosa jira mucaan kun yaadni guddate jeeti. Oduu yaaduu mataanis baatuunis baase ma wal ajaa'ibna qaban Loome mee ammaan tana maal argitati? du'amaan si godhu jira maalirraa waa jirettee jiran Mee yaa jireenyinis jajjabaatee jiraate. ilma kee jireenyi maatu jabe sararbi gashiiru waan taatuun beektu sati Dhugaa abbaa. waay maal kana jaattame Abbaa kaan. huqqattee barra akka nama ilmaan qoran guddisuutti lafeen tuun achi baate tuun as baate tuun ol baate tuun gabbuute gurbaa fi waan akka yaadiniiti irraa rafiiti barnoota kee qofa yaadi waan nyaattu waan dhugdu yaadduuti kunoo anaa fi ummaateetti si yaadu jiraati yoo nyaataaf dhugaatiiti mee maaluma yaaddame waay ajaa'ibna qabatee Abbaa bara akkasii miti bara. Narra dhaltanii narra laffaatanii na guddistanii sanumaan yaadu jira bara jireenya keessan akkaan bakka maal jedhee sii maka teessee ati jireenya bareedaa jiraattee ammiila sirraa dhaqee makiinaa bareedduudhaan si fuudhee gartee bakka bashannanaati bakka hunda si geessee hajjii hunda si geessu gartee. yaadni keedheera ilma kee yaadni keedheera Sanumaan yaadu jira bara abbaa keenya. yaadni keedheeraadha oromoon akka jettatti ilmi takka ifii toluu jaallan takka abbaa ta'u haadha abbaa toluu takka saba fiitii toluu jaallan takka qabiilaa fiitii toluu hogguu kaanis shifaa ta'u jaalanii misa mee tanuma duraarraa duraati mee sanii dheertu yaani dheeraadhaati sanumaa gaafa mataa keetii nama taate naafoo taati mee duruma kee bishaan kanaa mana obaasumee bishaan jiru kana Ayyee abbaa keenya ayyee. yee mee yaa boqoy mee Ayyee. fiddee hindiitu biheeriitan hindiitu biheeriitu Dhiqaadhaan jee abbaa. fitiin dhugaa teessi waa baaftu gaayi amiin jiba Amiin amiin abbaa keenya. yaa ilma kiyyaa kaataa na xiqqaatee beekta bar bishaan waan dirqii gaddarba bishaan waan kun Si'uudhaa oolsa. naa kudhaa bara yoo inni bira gaddabase malee kan Jee abbaa. Ka foonii sitti hin didee bishaanii. Egaa abbaa akkin jee. xiyyaatte Mee ani sitti hin jedha. Abbaa hin cabsin laalaa. wal gubbadhiisi meeshaa Ni ittiin dhuga ittiin dhuga. Ittiin dhuga. ayyoo dhugoon gubbannaa deebisi meeshaa fayyaa ta'e Ayyoo yoo namni cabsan nama hin dhiistu ayyoo malee siin hin taa'e. Ate maal dhugootii miti shaate dirqiidhaan hin qaabsamuu dhaa sila leebar Maalifoo? meera dhiisii qaabsamuu kenna qaabtu Abbaa ayyee akkasiiti. Eegaa meen haatee siirti ummaan afoosha kuttee beete. afoosha kuttee Angabbeeti nama. afooshi ta'uu deemaa dubbi tokko nama bira hin ta'e sullattiin tunis Beeku wallahi egaa san isinii wal gaafa taate. Ayyee. An nama biraan dhaqu deema mucaa saaba kiyyaa tokko biraan kitaaba tokko fitachuu deemaati. Nagatti. nama bitaa bitachuu deema fakkaataadha Maaliin fakkaata? hayyeegaa mee deemaa turuma deemee ijoolleen zamanaa isaa akkanumaa deemu rabbi si abarsiisu Ayyee ayyee. deem sitti aanaku Nagatti abbaa. masgida qirqaa waan akka rawwee galii olii Haaya haaya. hayyee Akka gaattiin karaa himmaan tana buusuuf barbaadu xiqqishumaa beeramu. sheetti jiruu kana dhufne guyyaa nama naan jeeti guyyaa nama isa baddeen beenu nuti Nagatti. quraana kana yoo baraate qilmoo namaatti maaluma jedhe gurbaan kun Raan Nagiyuu maame. nagee wallaa akkamiiti Sababa battii maal loona? akkamittiin badeennumaan jira barsiitu bade malee ati akkamisaa haalli jireenya keetii kun akkami abbaan kee nagima qabaami Abbaan kiyya nagee qaba ati xeeyo. kiyyaas fayya qaba Wallaahi egaa kiyyaas fayyuma qaba. Garuu barnaabati kun hedduu uummata kun uummata kaafi cinaaf deemnaa meeqa ol jaalladhe isa. eehaa Jaalala keenya rabbiin taa'aa fi aadama rabbi haa godhu. aamin aamin Haa walleen jannata keessa aadama nama baaste. lakkii shayxaan abbaasee baraawaa miti Jetteere akkas taanaan rakkoon qabuuti. Mee waan isin jedhu abbaa kee ittiin gahii taasisa dubbii sanatti. an baritti meetiin jira abbaan kee abbaa keessan ni beeka ishoo Wal beekanii gisee ilmaa bira barus jee wal beekanii nuti ishoo abbaa keessaniitu akkanallee waa jechuun feene kaayi
xiqqishoo Abbaan kee maal? maatii miidhagee abbaan keetii xiqqishoo mucoo waldee isaanii takka fira keessanii takka siin jaalataa jechuun dhagee. Anyuudhaa dhageessa waan akkanaa. Gandumaa sookaa warreen beektaa. Waan abbaan kee natti ni minate isaa dhageesse. Lakkii baran akkanatti aartuuf akkan siin jenne. Meetis galisu ta gaafa biyoo dubbiitu farada taatee natti aartu sadafeeti. Akkasii. Rakkoon qabuuti. Garuu bar jaalaltii teetuun garuu halkan taatu garteemi. Hirriba taatu rafu garuu waan gaggalaa bulu. Guyyaa gisee mana barnootaa keessa dhagee akkana Osmaan Jootii barsiisaan shokkiidhaan na hiitee isee yoo tana shokkumaan na dhaa. Ati halkan rafi faana yaadaan waliin yarraa. Akkamitti si yaadne jaalala jaalalti tun fala gooytaati gaa sirraa na qabdee barra akkamitti si yaadne namni jaalatee beeku ati walleenuu naa hojjaattuu saa oolu. Akkamitti si yaadne akkuma. Akkamin rafi yoo ta'u. Lakkii haa qaraatu matee akkaatiin kufnee. Lachuu qaatiraa yoo bullee bareedaa. Lakkii haa akka qaraatiin kufnee jechuudhaaf malee qaatiraa buluun maatii miti. Ahoo qaraatii waan kufuuti. Gaafuma ol fuune qaatiraa bullaati. Ammaan tana maatii minni baranna. Gaafa ol fuune akkamitti qaatiraa bulu? Gaafa ol fuune akkatti qaatiraa bulu hogguma sana gartaati dhiisi. Ammoo wanta na bar qaatiraa bulu qabnu ammoo guusa wal biraa jirraa. Ammoo wal biraa hin jirru maalirraa qaatiraa bulla gaafa guusa wal biree irraa qaatiraa bulla. Ayyee rakkoon qabuuti. Ammaan tana mee abbaa keenyatti simeeti. Ayyee. Yeroo dhiyootti an jaalalti jedhu yoo nuuf akkanitti itti fufte garteemi. Karaa irraa naan deemtu fi karaa itti naan deemtu gartee. Hin beeku jee. Ooma takkaa wajjin. Anis akkasumatti hin jiraatu. Akkasiiti faraan kiyya na dhageessa. Wallaahi yoo nufi Karaa irraa siin deemtu fi karatti siin deemtu wallaaliniiti. Anis akkasumatti hin jiraatu. Hunda wal bira dhufnee bool boon keenya abbaa keetirraa kan buusiiti. Akkasii amma abbaa kiyyaa hummaan ta'es dhufuu dhiyaataniiti. Namni gisee mana fi mana keessan gisee namni dhufee namaa keedee malee ati nama huuntuun aadaa amma dhufteen isaa ollee nuyi akkas tanaa rakkoo afaanum guggugaa akkanumatti ollee. Naannaa barreedaa agarta. Barreedaa agartu shaayii daabee jaalallaan na irraanfachiisee baree afaan. Akkasii anjamaan sikkoru jira. Bar jaallateeti na irraanfachiise. Nagetti yaa. Nagetti. Nagetti. Ayyee. Shaayii sin dhugutanii. Ayyee. Abbaan kee dhufu jiraan isaa ni jedha yaa waliin deemaa. Ayyee nagee aanaa gadi faraan kiyya. Nagetti. Ayyee. Ayyee dastuyyee. Hai, dufte lagi. Tai. Arran tan udu jaga tekan sika baita. Lagi fadul lagi. Maal dunir. Hai. Alhamdulillah minta jib. Mari ada lagi. Ha? Memang tak biasa lagi. Wah, kita maaf tu detiang kunne. Saya bagi bira. Kitaaba abbaa mucaan saaba kiyyaa hin jiru beekte. Asitti mana dhaadhamee dhufe. Akkamiti? Hai. Bo? Akkama kana tinagaa wattu kitaaba saya bagi bira bite detiang kutte. Saabni kiyya mana hin jiru hin jeera abbaa maal isa? Hin dhageenye? Mana hin jiru. Gurru kunis barbaadu na leeru beekta. Akkasiiti. Ilma kiyyaarraa utuu haala takkaan si Ummaan hin dhumne? Ayyoon teetun yoo intisti afooyaa san keessatti isii haambisu yoo abaarsa yaa ilma kiyya. Abbaa. Turte ilaa ammaa eegeesu maal dhabeensi. Abbaa ummaan akkana hin jinqaa boodaniin iyyoomaati. Maaltu si iyyoomsa biraatiin si fuudhaa ilma kiyya hangiiraan rabbisirraa galche. Dulloomti yoo rabbaa muboota. Hayya. Bukkeen rafaasan siin jedhu duraan kanaa fuudhaa ilma kiyya maa jedhani. Hawwaata. Waliin fuudhaa naa beekee ma. Jettere. Hayyaa. Ati bara qobla qabda abbaa yaa. Arraa baay'ee taasii qabaa. Hayyee. Jechuun laal oduu haala takkaatu mana dhufee beektaa? Yaa'oo intala wadaa kan nyaata akka. Arraan tan numaatu sanii naaf abbaan siidii abbaan malaa ormaan gartee orlaa kan tokko dhufee beektaa? Tamisiin maftoomu Amina. Amina bar maqaallee bar maqaa gartee sanyii nabii. San qabdi yoomuu niin bareedu jettee. Aminummaa moo? Ittuma namni Yaa ati nama bareedu fi nama fokkota waan dambeetu. Funyaasi kana dhaabbata ilma kiyya. Sannaaf Aminaan. Yee
Amin moja itu punya anak kedapet. Gisee Hussein. Abbaa Faraan. Shaayineen dhaabbattinaan bishaan nuu baasu beekiyuun moo. Akkasiin numaatu yaandartee kabajamii. Yeetiin akkana akka kabajji. Ilma keetiin bareedaadha. Saniinsiidha. Sanii bakka keessa kabajanii bar. Akkatti bar haadha jee hojjaa suniti tuntanuu ilma kiyyaatiin jeeni beekamtu akkana kabajjituun urusa qonna kabajjiiti. Ta ilma kiyyaatiin jeesuun waan ta'u. Yaabba zamanni kun zamana akkamii beektaa? Zamana abbaan namarraa laaluu sun taane zamana namni fi ilaallatu abba. Akkatti siin jaa sammara ilmoota biraa siin fuusuu sun jee. Naa taatee jirti intalli sun numa. Na dhageeffadhu abba. Wanti isaanii takka fira keessanii takka siin jaalataa jechuun dhagee. Anyuudhaa dhageessistuun jettee sun dhugaadha jechuudha. Akkasittiin siin jee ilma intalli sammara ilmoota taanaa siin jee. Akkatti bara. Jechuun dhuguu wanti. Barsi waliin yaasoo jiraata. Bara sumaan dhageeffatu jira abbaa bira wanni siin jahu fadhe. Ifiin haasoo eegalte yoo. Laafiin haasootti hin jiru. Wadha jaalala tokko qabate. Ifiifuu wayiin siimuu fadheetiin. Hayyee maaliroo hayrumaa fe'aa. Jaalalaatu na qabee amatti akkaaf cinaa daawwitee amma. Jaalalaan jee. Jaalala. Duuba meeshaa taakamsa jira yaa wadiin ta'u gurraatti maadii. Jaalalti gosa qabdiisa abbaa. Ati gaafa san ummaatii gaafa fuutu gosa laaltee fute. An jaalala an tana garreen. Dhaqeetumaan warra isaa dhaqaniituma buna dhageessaniituma qaalii maatii taasisuutuma akkasumatti haa aruusa akkasumatti akka oromatti garbanne aruusa. Akka nyaalan matu qaanyii malee safuu malee abbaa bira gattaanii jaalatti na qabdee. Ama tokkoo fi ina izigilla. Aboo maal eegaltan? Yeroon barni jijjiiramte abbaa. Gaafni sun gaafa keeti ammoo gaafa kana ammoo namni jaalatee waliin dhufa. Ana ammaa tan arruma lama tana taatee nu gartee. Dubbii reefu jettisanii si yaadachiisa. Silaa gaafa sun ummaatii jaalattee fuute gartee dubbii reefu jettisan gartee akkasiin ta'uudha. Ummaan xiyyaa sani. Arriin amma lammataan isa lamatee kun an amma yoo hin keenyaan takka jaaladhe. Waan jaallatanii namatti nama dhukkuma boorra isaaniitti buna naasee isaanii manguddoo dhaqa malee. Asaniifin siimee baranu abbaa kiyya buna naa geessiif jechuudha intala. Siifiin geesse ilaan intalli aan siin jettuun intaltootaan keenyaa sun. Infadhu. Ajaa'ibaati. Sani infadhu saniif jaaladde na geessita. Kayfi jaalatan yaa gubbaa kiyya maqaan arrabsin intala maaratu jedhutti abbaa kiyya na dhaga'imee wayisiima. Leen ganda gubbaa naa warra ganda gamasiisu. Intala namaa ala tuun feesi. Aan dubbii kana naqabu inni dhala namaa irratti dubbii. Aan maqaan kiyya guddaa. Abbaa. Inni naqabu maqaa inni turuun. Waan akkanaa kana. Tani asi jaaladde malee ilmu intala nama ta'u ilmu fuutuu siin jedhu. Feetu shooqii feetu dhiisi ilmu ta'u biraan fuutu. Tanumaan asi jaaladde fuutaan siin jedhu. Abbatan hin ta'u dubbii kana. Hayyaa. Numaatu alatti na jaalattaa numa. Dhala namaa jiraan deddeemi. Harkaan nutti hin qabatin dhala namaa. Maal waan jookun. Sila dhala namaa taate duruu nuti gara lamas deema mana naagaltii waati. Tortuura ijoollee mana naagaltaa dalagaasa. Amma boru ganama kai moorra talaate dheeyinaa wuutu qomoota. Abbo dhumumee. Baala maraan kiyya. Mi'a amma sinaanii haanaati. Haati sin tun. Warra talaatti yaana. Haatiin tun isu kutteen jaabuna faana kutuun fituuti. Afoojaa isee afoojaa bakkeemsi. Distiin tun ishee haala kamsi sun jiru. Abbaan liqimsinii dhiisi. Wai ajaa'ibna qabate. Mi'a mana waa sinaaf sitti hama tantu inni waatti isi. Na silaa odhanaa nama buusan dhiira nama buusan. Waasi. Adeera. Kai adeeraaf jinni adeerri faayidaa qabaa adeerri duraan. Watu hundee. Gadaa Tube subscribe like share godhuun nu gargaara. Gadaa Tube.